isaayyuu qaanfattu immoo maalifi koomentii jalatti abbaa manaa nama gadhiisinaan jettu obboleessa koo dhageessisuudhaaf yetti immoo sayyuu jechuudha. Ay dhiira kana dhiira yoo jedhani hundinuu dhiira jedhee waamama waan ta'eef wanta goonu hin qabnu jechuudha. Dhiira yoo jennu abbaa keenya keessa jira, obboleessa keenya keessa jira. Ammas immoo deebisee abbaa manaa gaarii kan namaaf ta'u beektanii abbaa manaa gaarii, abbaa manaa ilmoo isaatiif yaadu, abbaa manaa haadha manaa isaatiif yaadu, abbaa manaa fira isaa kabaju, ollaa isaa kabaju, maatii haadha isaanii haadha manaasaa abbaa haadha manaasaa akkasuma maatii haadha manaasaa kabaju tu jira jechuudha. Dhiira yoo jennu shamara soo jennu akkasuma beektanii kan akkan tala kanaa jechuudha argitanii shamara soo jennu kan akkasii hin jiru jechuudha. Kan akka isii kan hin taane hin jiran jechuudha. Ammas immoo deebisanii geddeebituun akka jara kanaas hin jirti jechuudha. Meeqatu jira mana meeqatu waan sababa kanaan diigamee jira. Dhugaa waaqaan isiniin jedha sababa kanaan jechuudha. Mana meeqatu diigameetii jira jechuudha. Jireenya nama meeqatu diigamee jira. Garuu maaliif namni akkana ta'ee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif namni akkana viidiyoo fayyoo dheengaddamu kaleessa laaleen ture dhugaa natti mijatu tanan gaanis xiqqoo amma waan araasii ta'ee fi badaa natti mijatu sagalee baasee dubbachuudhaaf mucaan illee naaf hin taasisu waan ta'eef keessummaanis natti dhudhufaa yeroon itti silkii qabadhee viidiyoo jedhu hin qabu. Sababa kanarraan kan ka'e dhugaa waaqa viidiyoo ishee sana argee tanan jechuudha akkasitti imimmaan koo xaragadhee dhiise akkaataan inni itti godhataatii ture. Akkaataan inni itti caffaraatii ture asii ishee kana akkasittiin jechuudha. Waan argite karaa deemtee kan dhufte jechuudha. Waan argite kana akkasitti ishee gammachiisa. Achiin isii haadha ilmoo isaa jechuudha. Ilmoo isaatii bar ishee bira jiru ilmoo isaaf dhalte bar. Wayne dhugaa yaa garaa dhalaa kana maal godhani waan godhan hin qabani jechuudha dhugaa. Maal godhani? Nagaan isiniif haa ta'u oduutti goree nagaallee isin hin gaafanne. Oduu maaliiti? Nanaare dhugaa waaqayyo nanaare baay'ee naare ishee. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Obboleettiin keessan nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti hundumti keessanuu nagaan rabbii isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Baay'ee tokko naare gaafan viidiyoo kana argu baay'ee tokko humnaa ola naare. Deebisee viidiyoo kaleessa kan fayyoo laalee amma gaafan dhufee immoo viidiyoo kana laalu dhugaa waaqayyo jechuudha. Agana kan hin jedhamne naarse jechuudha. Naarse maaliif naarse akkaataan inni chitti ishee amma naacaqaa ture argitanii jirtu viidiyoo sana irratti jechuudha. Uffata koo guurii naafiti. Uffata koo takka caammaa kan kollee maal silumayyuu caammaa kan kee odoo amma fayyoon silaa tokkicha gargarraa baay'ee deeme jechuudha. Maqaan isaayyuu naaf hin qabamu maal godha ilmoo qabu waan ta'eef gaa abbaa kakuu jennee waamna. Ilmoon abbumaan waamamti maqaan hin haftu jechuudha. Isheenis abbaa koo jechuun isheen hafu waan ta'eef egaa ilmoon immoo erga dhalatteen booda wanti godhan hin jiru. Garuu immoo namni yaada hin qabne takka namni yaada hin qabne yaada gadi deebituu qabatee jiru immoo maqaa ilmoo isaallee balleessa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf oote maqaa ilmoo isaallee balleessa jechuudha. Akkamitti balleessa yoo jettanii bar ebeluun kun abbaa ebeluutii jedhama. Ebeluun kun bar abbaa ebeluuti. Waan inni godhaa jiru argitanii akka inni ta'aa jiru argitanii dubartiis yoo taate immoo bar intalli kun haadha ebeluuti. Akkam akka ishiin godhaa jirtu argitanii akkam akka ishiin ta'aa jirtu argitanii jedhama. Laalgaa ilmoon illee ittiin abaaramti jechuudha jara kana. Ilmoon isaanillee isaaniin abaaramti jechuudha. Ilmoon isaanii isaanitti qaaneffatti isaanitti saalfatti jechuudha. Hiriyyaa isaanii biratti itti saalfatan. Sababni isaa maa inni gochi isaan godhaa jiran kuni karaan isaan irra deemaa jiran kuni karaa itti bareedduu miti. Karaa bareeda miti. Karaa itti jireenyi namaa diiggatudha. Karaa itti nama diiganidha jechuudha. Keessa dabartee maal jettee maaliif obboleessa viidiyoo obboleessa koo kan irratti hojjete obboleessa koo irraa waraabirri jalatti maafii abbaa manaa namaa deebisi naan jettanii koomentii barreessitanii cirraash akkasitti dubbattaa isaayyuu afaan qabdaan dubbattaa dhugaa dubbachuudhaaf. In kolfamoo ani immoo dhugaa kan nyaattu sa'aatii kana irratti daawwaltu maaloo.
obboleettii abbaa manaa kottu naa dawwalee har'a kittibaata qabna beektu mucaa kan guyyaa 3 kittibaata garuu guyyaa kaleessaa waan hin jirree fi har'a dhaqna jechuudha. Har'i guyyaa meeqaffaa 5ffaadha na fakkaata. Innaa kanaa fi qophaatii na eegaa naan jechuudhaaf naa dawwaltani qaata qophaa'een taa'ee eegaa jira. Kanaaf iyyuu jechuudha. Isaayyuu naa isiin bakka akkas godhattu akkatti na aarsite namni akkanatti nama aarsaa ilakka namni akkanatti nama jibbisiisaa ilakka wayne ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf bakka waanuman godhu hin beeku waanuman jedhullee hin beeku. Ani isiittis hin dubbadhu jechuudhaaf maatii isiitiin walitti hin dhiyaadha waanan godhu hin qabu. Egaa naa dhageessi yoo taate maalla dhageessi miti kun gadi baateeyyuu maaf obboleessa kooti koomentii achi jalatti maa barreessitu kan jettu dhoksitee jechuudha. Ani yoo mana abbaa manaa namaan fudhadhe yooman jedhee ani yoom ilmoo qaba areessa geessita dhoksitee eessa geessita qoy eessa geessita dhoksitee ijoollee hindi ijoollee qaba ijoollee 2 qaba yoom jedhee himee. Haadha mana abbaa manaa namaati jedhee yoomani mee samaal koomentii barreessitu achitti afaan qabdiin dubbatti isaayyuu yaa rabbii kiyya afaan qabdiin dubbatti dhugaa waaqa hindi sheemidhuma hin qabdu nyaaraa addatteetuma dhufte malee kun nyaaraa addatteetuma dhugaa biyya ormaa sanatti nyaara ishii mul'icci gootee addattee dhufte otoo shaarbii kana akkana ofirraa ol qabdee nyaarri ishii waan irra jiru natti hin fakkaatu. Shaarbii kanatu ishee daangessaa jira beektani malee nyaaraa addattee dhufte mucaan kun malee jechuudha. Dubarra akkanatti geduma baatee raawwattee jechuudha akkanatti akka ishee kana taate hin argine surmayyuu maal meeqatu jira kunuu kan abbaa manaa namaa fudhatu meeqatu jira akka barbaade biyya alaatii dhufee raawwatee warra baalatti daarii faana akka barbaade kan ta'u inni akkanatti ija baasee bahee kun hin jiru jechuudha. Inni kun isheen kun nyaaruma haaddattee mul'icci gootee nyaara ishee haaddattee dhufte dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa maaliifin warri kun akkamaa ta'u warri kun maalirraa baratu amma meeqa jira bar kan deeggaran kan argitaniitu sin koomentii jalatti bar amma meeqa isaaniitu kan deeggaran uyyuu jiru kan ishee deeggaran meeqatu jira. Isaan kun warra akkamiiti warruma akka ishee jechuudha warruma akka ishee warra abbaa manaa namaa jala talkasaa akkasu warra abbaa manaa namaa fudhatee raawwatee waan argee urufatti ta'udha jechuudha warra akkanaa kun. Warra akkana godhan kun warra akkatti ishee jajjabeessa warri ishee wajjiniin burraakarrayyuu jedhan kun jechuudha hundi isaanii warra akkasiiti jechuudha kana quba qabaadha. Kanaaf iyyuu waan godhu qabu irraan citas jedhuu hin danda'u. Waan fedhe ta'e waan ta'e gara haadha isiitiinis ta'u gara obboleessatiinis ta'u yoon takka jabaadhee jedhee as waamee waan takka gaafatuu qaba waan takka sirreessuu qaba malee akkanatti callisuu hin qabani dhugaa waaqa.